Doctor onni kiyya keessa seentee gangalataa jirta by the way. Hojii kee wallahi Oromoon kutaa 11 irra abbaa manaa siif qopheessee jira. Hinimu Ali. Sorry hinimu. Commenti ugan si barresun mudiye. Hinar kine bar. Ali hinga thank you so much galatom duga. Heddu taka galatom. Oromo Ali kana me follow goda way finis ninje. Nama gari da miskina duga. No, lenca male hinimu. Wallahi nin kana yo himte ta komiti sadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Ni himta lenca sadina kanite lenca okay dura takka kaniti takko yo kanite hinima dura sadi kanu kan ke malitti beenare milikata takanu himiga. OMN irra hojjedhu achi booda heerumtaa OMN ndaam OMN seenu na wayyaa barana matiita kanarra lafurra wallahi nin kana dura takka kanni dura takka Oromo dura takka kanni samboda akasii himamiti. Ali mudi qabachaa jira bar. Ali yo nama jaalle kan kennu garsti leenca sadi siif kannaa jira. Leenci sadi miti dura takka kan. Nabilo waatu yoni kannita jabaadhaati isin lameen ol darbaa isin garsiisa. Dr. Abshir je. Ani sadin je no sadin titak. Okay sadin drama boda. Okay dura harka isa mul'ise jechu just famous one thief baka namni na jaalate famous mau famous gizeen isin injoo nama asirratti isin beetane miti ana jaalannaan inni famous ta'ee jira bakka dhumatti. Dura harkan isin garsiisa. Okay, isinif ta'a dura harka isaan isin mul'isa. Ay Oromo kiyya. No itan.
Okay, miila isaa isin mul'isa. Maal isaa isin mul'isa? Khalid harka jaa fuula isaatiin laa. Namni maakiin teessan harkaa qabdu kun kabbaar ሰው ነው ግዴታ አንበሳ መጣር አለበት akkanumatti isin garsiisu beena deema gara mana keessanii bakka Garagaraa nu gubdaan anjaane mul'is Oromoo ko warabbal kaabaa garuu natti hima ani bakka jaayillee qabachuun akkanatti isin gammachiisaa mee natti hima dhugaa boru kee qabachuu deemu bakka akkanatti gammaddan taanaan wayne Oromoo ko miira keessan asiinstan Ali leencar sadin si darbaa jebar yoo fiddeen agarsiiste oh my goodness way eessa jirta Sukar ibban ugalchite yaa Oromoo kiyyaan humaa hin jiru kophaa kiyya tiraasii kiyya qabadhee rafaa jira nagaatti bulaa inshallah yoo rabbi jee Kuyang gizege isin finne isin garsiisana shi Oromoo thank you very much waan waliin turtaniif waan waliin bashannantaniif Fatia sijala hata hinimin refu hatu hate Yaabo dhugaahee yaabo ana hamiin qabusanu narraa fudhatanii yoo narraa fudhatan rakkoodha Fajiyaasi jedhaa taanaan jetti way garaan wayne gudee wallahi komantii sun hedduu fataana goote Modo Kronaxin itti dhugeette anammas kaayiroo keessa waan dhakaa qabadhee fiiguuf hin qabu yaa Oromoo ganaa qabsoo meeqaan neegata mee nageetti naa turaan kobraan najjeessanii hin mul'ise amma mul'ise boru ganama kubbaayyaa dalagattee yoo baate chigirna Oromoo kiyya mee nagaan bulaa isin amma nagaan oolaa jechuu kiyya nurraa hin deemini wallaahi rafuuf deema xiqqishoo Garaan jabaatee moo nawa konan bochisin ka Sila jarsi kaayiroo kun hojii qabamoo kan hojii qabu suma jira kan hojiin qabnes numa jira bar Oromoon si jaalataa yes dhugaadha Eda eessa bultee kan jiru kunoo eessa Maal jechuudha dheengadda fi kan buleessitti himeen ture moo way ajaa'iba bar